Hello gashi. Akkam jirtu nagaa keessanii? Galata Waaqayyoo maali? Nan badeemni? Maal gashi guyyaa sadii sireerraa ol hin jenne baay'ee na dhukkubaa ture mataanis hirrina dhiigaa kana garaa ciniinnaa akka dugda kutaa qorra maal bakka. Duumaaf jireenya gidduun ture gashi dhugaanoo hojiirraas immoo guyyaa lama sadii affeeramniire waan an jedhe dawwaluudha beekniise. Tokko gashi tokkoon ko jiru gashi eessa koo jettu qorra jettu moo mataa cabsaa jettu moo gashi maal koo jira maal lagu amni eessatti nu fare tole gashi amman nu fa amman nu fa rakkoon qabu. Bugaarummaa wanta dheengaddaa dhageemu mumaammattiin si barbaade. Ustee abbee Nagaartu gashi ayyaa keessanii kam jirtu? Nagaa maali ariifachiisanii nama amtanoo gashi? Maal otoo hedduu kana hojiis galaan jirtu nima baddi maali nagaa miti? Maal gashi isadhaa maali tokkoon kon jiru guyyaa sadii guutuu gashi guyyaa sadii dhukkubni natti wal ga'e qorra kana mataa ittumoo bakka sireerra amma isa sin dawwaltan qilleensoo fudhachuuf anuma xiqqooma aduun qaqqaammadhadhe seen gabba'u sin monaa dawwaltan achi akkuman atoona dhukkuun fiigaa dhufe gashi dhugaa tokkoon kon jiru amma addenni koo kuni bakka baay'ee mana dhukkuba gashi tokkoomti kon jiru. Maal sinumtu gashi badaamni sin dhukkubaa ture moo daafina dhukkubee fidha gashi? Mikaniin jedhu sirrii makeettee yuutu fuulli kee kun baay'ee mata kan naseera. Ulla deebisa nyaata nyaadheen beeku guyyaa sadii guyyaa tokko hin cininne gashi. Takkaasaa afaan hin qabdeen. Waa tokko afaan hin qabdeen sireerra har'an ol jedhee fuula faatu inni qatiin guyyaa sadii hin taa'ee gashi. Wayyoo atoo duuteetta iyyuu taante. Waan immoo hojiis immoo nan hafemniire waan an jedhe isinitti dawwalu dhabee man dhiise. Maali anoo maal taate dhe baay'ee tokko garaan koo iyyuu na'ee ture maal miqittiin kun maalti ishee mudate baay'ee tokko garaan koo siine. Ichuma kanadhaan sin gaarummaa keessan beekan iyyuu yoo nagaa isheen baqqam ta'uu dheesan sireerra ciisu yaadaan ture. Akkasini? Amma tu nyaata si bitee nyaattaniire? Alanoo badaa onan nyaachisu nyaata kana soo garuu muma garuu seeman sagalee keessan dhaga'u yoo amma ta'e appitaayitiin kun baname malee waa tokko guyyaa sadii guutuu gaashii waa tokko nyaanna. Hedduu mana bira dhuftee si wayyayyuu appitaayitiin tikee. Namatti tola dhugaa. Amma tu nyaata si bitee nyaatta ka? Maali gaashii isin gaddisiisaa re? Nyaata sirrii inni nyaattu kunoo isa kanadha. Nagadhiisaa gaashii maal taatanii? Amma calluma dhiiti tokko waan isin jedhu dhaggeeffadhu. Maal taatan gaashii na dhukkubamni akkasittiin ofii kootii gadhiisa. Afaan kee qabadhu. Ati mee tatkii? Maali obbo gaaruma maal taatanii? Gaarumaa duute ta'i. Maqaa kuna waan nyaatu. Utuu narraa nyaattu. Utuu narraa dhugdu. Maali yaadda tattoon darbattaare? Namtitti addeenan. Maalin godhee maal taatan tini? Afaan qabi. Engaddaa simiti kan akkana na ajjeesisuuf kan duddubaani. Gaashii laafii kootii na dhukkubaara sin harkatti hin du'an. Qabin jedhe ana obbo Gaarumaa isa beeku beeka. Salphoo soqolaa gargaaran. Dhagaa jirtani? Utuu waa'ee koo beektu. Duddubaara deemtee tuttani? Maal fuudhuuf miti nama natti bittu? Maali narraa nyaattee deebitee waan nyaatu? Biyyoon baraas yaa nyaatu nama nyaatee hin beeku. Maalii gaashee maalin godhee? Maalin godheen jedhi? Maalin ijoolleen engaddaa dudduba koo deemtee isheen akka saree manaatu dudduba koo isheen na hordofaa turte maal noleen isaa? Kan ergisiilee isaanii? Maalin hin erga gaashee ofii kootii ma? Tokko dafii dhugaa jiru dubbatu. Hin ergine. Hin ergine? Amma dafii dubbatu si gadhiisuun hin jiru irratti dhugaa jiru tun dubbatu. Isaa gaashee sin ergatti du'ee gudii taatu. Maama taan hin dhaabati. Dafii dubbatu dhugaa jiru. Sinan jechaa jira dhugaa jiru dubbatu sin jechaa jira. Tole qaana najjeesinaa isitti nima gadhiisa. Dabalatti. Maalin godhe ani? Maalin godhe kan jetta? Dafii amma dhugaa jiru natti. Maali gaashee ani
Ani maalin godhe gaaficha mucaasa geediyoon jedhamtu ani dungoo nan jaalladha dungoo dhiisuun qabu maal jennaan obbo Gaarummaa sana immoo nan ajjeesan nama maal taatan obbo Gaarummaa nama naannoo keessatti jaallatamu nama guddaa nama kabajamuudha akkamitti obbo Gaarummaatti buutu obbo Gaarummaatti buunaan anatti buutan hin jedheen sanaan booddee akkamitti akkasetti geediyoon gurra na qabe asii mucaan sun as na qabe harkaa ba'ee fiigee sini mootti dhattani waansa achi hojiirraa na ariisisuuf ati si dungoo waa'ee dungoo dubbatta tanan hojiirraa si ariisisna obbo Gaarummaa immoo ajjeesna mana obbo Gaarummaatti immoo gallee kuwaasii keessatti taphanna jedhanii akkamitti akkas taa'ee gaafan eekamu sini mootti dhuftan anaan hojiirraa na ariisisuuf akkasitti hamatan dungoomu hanuma keessadha dungoon maal akkamitti geediyoon karaarra teessee dungoon kan kooti dungoo akka xaawulaatti gurra isheetti waqqaralaan kana booddee immoo obbo Gaarummaa kara keessa natti dhufnaan. Ilaan argaa jirta miti. Kana boodacha waa'ee dungoo ila isuma maqaa ishee dheefocha geediyoon isaan isa jaratti lamaan keessaa isa kami geediyoon ishee gabaabdi ishee gufuu sana moo isa kami isheen gabaabdi geediyooni nama lammanumti isheen moo obbo Gaarummaa ishee kam isheen baay'ee isa gabaabaadha ishee gabaabduu ishee diimtu sana moo isa akka dheeraa Ali obbo Gaarummaa isa gabaabaadha jechaan jiramni ishee gabaabduu diimtu sana kan jaallata jechuudha dhagaa jirtani maqaa ishee dhawuttu ganaan tokko isheetti waagaa gatii ishee laata sinduukaan jira obbo Gaarummaa ila amma tokko waan asitti na dhageetu dungoon jaallattanis jibbitanis kan koodha yoo maallaqaan dhuftu ta'e karaa maallaqaa san qophiidha yoo humnaan dhuftu ta'e san karaa humnaa qophiidha na beekta waa'ee koo waggaa meeqaffaa na bira hojjetaa jirta sirriitti hin beeka gaashi ani waan annan godhadhee takkaa isa dudduba deebi'een beeku amma immoo yartuuti dhufee na salphisuuf karaa dudduubaa natti dhufte yartuu utuu fuulduraan natti dhufte ta'ee beekan waan an godhu dudduubaan natti dhufte naan gatii ishee laaddee fi deebisa hamma immoo sadhumaa amma qaamarra miidhaa geeni amma immoo lafarraa lubbuu ishee dhabamsiisa ta'uu baannaan garuu amma hojii tokko si laata dungoo eenyu akka hordofu eenyu akka dudduuba ishee adeemu eenyu akka ba'ee galuu ishee eegu adda baaftee yeroo dhiyootti yoo naaf idda ta'e waliigalteen keenya akkuma kan biraatti itti garuu immoo ani waan barbaadu achis nan naqatta akka titiisaa taata taanaan na dhagaa jirtani magaazii mana intinaa jiru sanaan dhiisaa gaajimaa jechuudha maalan kana siluma karaan baasee sinitti himuun dhabe malee nama dungoo duukaa nama yuunifoormii isheetti mana barumsaatti akkatti bunaan dhufeen sinitti magaaji geediyoon kee beekii asii ollaadha asii mucaan magarsaadhamu tokko asii duukaa jiradhani ishee sinitti hin fafanni wal biratti gurra ishee qabdan sadan ishee qabeen fida obbo Gaarummaa maal jechuudha dungoon utuu hin jiru dungoon kan nama tokko hin taatula hanuma keessan taate maali geediyoon nama maaliiti ilbiisni kun dhagaa jirtani amma lafallafuu kee waa takkitti intiraadhaan jira waan an siin jedhu ani akka nama sitti ramadeen namni si hordofaa jirus quba qabaadhu kana dhagaa jirtani nammoo maalin godhe obbo Gaarummaa maalan godhe amma isa darbee inni irraanfannaa amma isa darbe irraanfannee waa'ee gara fuuldura isa darbee nan dhiisa yaada kee naanneffattee na wajjin buutoo ta'e hojii sin hojjetta mana hojii kooti sin ari'amu si'a meeqara deddeebistee na naasofsiisi amma isa dhumaa waan asitti himu atis akka jaratti qabnaan qabaan gunni gadhiinnaan hojii guutti seetan sana beektani akka isaaniin ta'a jettee naan ila lafa kanarraa akka akkantinaatti illee lafarraa si balleessu sitti qabadhee dhagaa jirtan akka itti of jiraachisaa jirtu sitti beeka waan ta'eef gaduu qabdee akka rakkina keettiin jiraattu ta'e jiraadha lakki anoon jiraadha akka rakkina kootti adeemin oduu mandara keessa deddeebisa yoo immoo tokkoof tokko gaafan sirratti takkaanti beekamu harraba keessa dheeraa kan tolinaan sirreessa waan jiru yoo hundarra egaa hunduma isaayyuun beekta jalqabaa kaasee akkan sirriitti si jaalladhu hojii amma kanaa ga'u akkan sitti amanee akkan si hojjechiisaa jiru guyyaa tokkon akka dhala kootiitti si kunuunsee si jiraachisaa ture ati immoo kana hundumaa dagattee hammeenya hamma kanaan irratti yaaddeettani haa ta'u inni kun rakkoon qabu nama waan taateef namni hin dogoggora kee irraas hin baratta dhima yaada ragaa jirta miti
isa kanaaf amma akka kana duraatti yoo na wajjin jiraachuun barbaaddate waan jalqabaa kaasee si taasise kan hojiirra oolchi. Tole haa ta'u. Kana waan ta'eef ani karaa gama kootii waan ansiin jedhu qaba. Waa'ee dungoo immoo ba'uuf galuu ishee sitti laadde jira. Tole sanaaf dhiisaa gaashi. Gurbaa titiisa sana lamman ishee yoo argite of eeggadha. Of eeggadha dhagaa iddootiin kaan akka dhiibaa jirtan hedhiitii. Amma natti hima ammoo kan naquun nan argaa tokko isheetti ittiin hima. Hojii keessan fudhachuu jettu waan ta'eef harka keessan sassaabbadhaa ittiin hima. Dungoo moo nan eega. Kanarra darbee namni dhufe isa naaf dhiisi. Tole. Ati immoo waan asiin jedhu kana hundasaa hojiirra oolchi. Tole isa naaf dhiisaa sin gaashi. Amma akkuma deemuun nan dhaqa hojii keessan harka adda irratti fudhachuu fettu waan ta'eef harka keessan sassaabbadhaa ta'an jiran akkuma naquun. Nam tokko kara dungoo dhufteennaan immoo isa mitiiti an duran jammara sin irruma kiyaan dhuftu dudduubama. Jedhaa bakka gaashi. Jabaadhu. Afuuftuun kun sitti fakkaateeti. Isaan irraa jaratti irraatis waan fagoo jirtu fakkaattu. Isaan irraan jalqabu, manaan jalqaba. Tarkaanfii kun immoo yoo waan an jedhi galmaan hin geessu yoo ta'e. Ergee. Wayii Geediyoon ana akkasin seenee al tokkotti narraa fagaatta jedhee yaadde. Garuu qofaa ku dhibbadhee anammoo waa tokko yoo gochuu hin danda'u. Keemmoo riyyaa kuf dawwalee waan mulaatu. Tarii isheen immoo hojii qabdi. Garuu waan godhu qaba. Isheenatti bilbilee waan. Ilaa. Oo abi akkamii? Nagaa dhabnee? Eesseertaa si arguu barbaadeen ture. Beektamtii reessa yeroo darbee waa'ee Geediyoon baay'ee dhiphachaa jira. Maaloo dafii kottu? Bilbillee abdii immoo na hojjechuu dide inni immoo waliin ni ta'e hin beeku. Garuu immoo ani mucicha nan arganaan jedhee natti mee ture. Tole haa ta'u maaloo dafii kottan baay'ee dhiphachaa jira. Tole. Maal dhalii dungoo amma kana rifachiisitee miti na waan ta'eef. Wabii ani baay'ee dhiphachaa jira. Amma yoo na kanaan irraa fagaate jedhee guyyaa tokko yaadeen beeku. Garuu erga inni narraa fagaate sammuun koo jireenyi koo hundumtuu waa'ee masaa yaaduu ta'e. Waa'ee nyuu isaa argate? Wabii Geediyoon dhakaa. Ahaa. Ani koo jalqabuma just meen ture. Jaallatte jechuudha amma moo deebitee ofii keeti? Dhugaadha simsoo duriyyaa koo. Garuu amma baay'ee jaalladheen jira. Jaallachuun koo gatiin qabammaa garuu. Rakkinni kanaan dura keessa deddeebi'ee anatti simachaa ture, hiriyoota isaatti simachaa ture bagaa agartee faatiyyuu. Wabii ani amma isaatii kana waa'ee isaa yaadaa jira miniin eessatti akkan argee itti mumu. Amma mucaasan hubachuun barbaada. Anattis miirrii amma seenatti dhaga'ameera. Sitti meen ture dungoo kanaan dura amma kana gaafa inni deddeebi'ee si gaafachaa ture. Anattis gaafa inni dhaamsa si dhaamaa ture si. Sanummoo anatti simachaa ture deddeebi'ee mucaan. Wabii amma waan darbee akka irra deebitee na yaadachiisu jedhee miti bara kana wanta kana sitti maalu Geediyooniin barbaanna bakka inni jiru barbaanna jedheeni. Eessatti barbaanna dungoo? Reefuu sitti mul'ate? Jaalalli isaa reefuu sitti mul'ate? Amma kana gaafa inni deddeebi'ee si gaafachaa ture. Hin beekon amma Geediyoon duwwaa arguun barbaada. Maalu akka taatu ta'eeti Geediyooniin na agarsiisi. Wabii saayitii kanatti ani isa malee nama rakkoo kunaa furuun qabu. Maaloo Geediyooniin na barbaada. Anis kanaan dura sitti meen ture. Akka inni baay'ee si hubatu. Natti fakkaan. Sitti fakkaanne reefuu sitti argamaam sitti imma. Amma danni deemeeti bu'aa buustaaree boossee ofumaaf dhiphiste. Tole amma maal godha bilbilli abdiin hojjetu abdiin immoo waadaa naaf galeera Geediyooniin na fida naan jedheera bara. Amma immoo bilbilli isaan hojjetu. Akkas taanaan an abdii tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Maal gochuu yaadneerraa yaaddeerri tan akkam goone argachuu dandeessatti yaada. Silkiin abdii moo maal ta'in hojjetu? Ani hin beeku inni immoo waan inni ta'e rakkoo isa mudate hin beeku. Garuu saayitii kanatti immoo Geediyoon baay'ee na barbaachisa. Dhugaa kooti wabii ani qoosaan jiru. Saayitii kanatti rakkoo koo kan naaf furus Geediyoon duwwaadhaan saayitii kanatti Geediyooniin hin barbaadu.
Anis ikkoo si hubadheera. Garuu yeroo nama kana deddeebi'ee anatti simachaa ture. Yeroo nama kana obboloota guddina isaatti illee himachaa ture. Ati garuu amma kana nu banneef iddanni miira jaalalasiif qabu siif ibsee keessaa bahii sirraa fagaatee booddee kana takkas taatu garuu baay'ee nagarra. Barannan jaaladha jedhee guyyaa tokkoyyuu yaadeen beeku. Dhiphinaan keessa ture bogaarummaa waliinis sirriitti beekta. Ani kanaaf jedhee waan hin tasa Geediyooniin jaaladhu natti hin fakkaanne. Amma garuu dhugaama isaan sitti baay'ee jaaladheera. Amma kan Jaalachuun goonare gatii hin qabu. maal gochuu yaaddesh? Silkiin abdii sun barbaade hojjetu argachuu. eessatti barbaanne argina. Sanummaa illee safara isaan beeku. Anis hin beeku safara isaa. Garuu immoo namootuma tokko gaafan. Hiriyaansa jalqabaan duukaa dhufe sana beektaa bilbila isaa qabda. Lakki bilbila isaan qabu. Shamma karaa kamiin argachuu dandeenyatti yaadda. Sanummoo silkiin isaas cufaa daddatee maal yaaddere? Dur dhaabatee si eegus immoo hin jiru natti fakkaatama. Eeyyeen jiru. Utuutiin dhufeen dura taa'ee yaadaan ture. Yaadatamne yeroo darbe yerootti sagalee koo dhageessu ija koo argitu yerootti hawwitu qabda naan jedhee ture. Jechi suni sammuun koo keessa deebi'ee baay'ee na dhiphisaa ture. Gaafan jecha sana yaadadhu immoo dhugaama akkana jedhe isa deebi'ee waan hin argu natti hin fakkaatu. Ani bariin qoosan ta'e miira haarii keessa ta'e waan natti taasifeef dhugaama isaa waan qoosaa jiru natti fakkaata. Garuu immoo Geediyoon nama qallaalii miti. Akkuma jedhe kunoo gochaan natti agarsiisaa jira. Ammas taanaan garuu abdiitti waama deebi'ee dhufu natti fakkaata akka yaadatu. Namni baay'ee si jaallatu ammuma dafee murteessee ammuma waan dafee of keessaa si baasu natti hin fakkaatu. Dhufuus immoo danda'a deebi'ee. Abdiis immoo barbaannee mana isaa bituu tanaan barbaannee mucaa sanaa bukkee akkan si geessu jechuudha. Utuullee bilbila Geediyoon naa laateera kee waan gaarii natti fakkaata ture. Amma garuu bilbila isaas naan laannee ofiisaa kunoo bilbila isaa cufatee achi hin badu. Isallee maal ta'e maal akkasuma mudate bari isallee baruu hin dandeenyeen waan meeqatti dhiphachaa jira tokko waa'ee abdii irra caalaa immoo waa'ee Geediyoon. Anallee fiikis dhiphattee anaanis na dhiphiste. Amma maal goona lafa deemnee barbaannu hin qabnu kanaan maal goona amma furmaata maalii waliin qabna ree naaf. Akkuma yeroo darbee akkasuma callisee cannaqamu jechuudha. Callistee ma dhiphachuudha jechuudha mini. Kana dura si daree waan hundi isaa dungu. Kana caalaa waan asii waliin qabaree yaada. Eeyyee kana dura kana darbee immoo aniyyuu amma balleessaa gurraa hubadheera. Garuu immoo amma miirri natti dhaga'amaa waan akkasumatti fakkaata. Tarii maal ta'a akkan jaalladhutti mee dhugaa isaa utuun itti meellee boqodhee waan hin taa'u natti fakkaata. Garuu immoo dhugaa isaa itti maa turu isayyuu bakka itti haaduu dhabeen dhiphachaara bare. Ati koo edda guyyaa gaafanis na biraa si qabeetiin koo nagaa himti. Guyyaa sana garuu waamtee deebisee itti himachuu qabdu. Miira keessa Waameen ture dungoo lammata na waamin naan jedhu. Amma kana abdisiraa kun illee natti hin fakkaatu. Waama deebi'ee dhufu natti fakkaata. Amma kanas immoo hin cannaqin bakka. Waan deebi'ee dhufu maa natti hin fakkaatu. Yeroo amma kana heegee amma kana isaaf dhiphadhee gar dhugaadha. Halkan illee irra barafee hin beeku. Waa'ee masaa yaadaa ani hin beeku. Ati fikee duwwaa cinnaqaa hirtanii fikee duwwaa dhiphisaa hirta akka hin taane beektamni. Sanummoo fuula kee kana maazariin kee agartee nan baay'ee akka ishee rifattu beekta dhiyyaata. Karaa meeqa dhiphistee karaa meeqa dhiphina keessa isaanii hin geessu. Waan miirama keessa jirtu keessaa bahi bakka waan hunda isaa irraanfattu. Wanti kan keetii immoo nuufa guyyaa isaa. Akkamittiin miira kana keessaa baajettee yaaddati? Bori miiran keessa jiru utuu battee miirichi sitti dhagahame anaan dhugaadha takkas naan hin jettu. Amma koo naman jaallachaa jiru naman argachuu hin dandeenyeen jaallachaa jira sii galamti. Dungoo akkasiin jedhee argattaa mucaan kun lafa laquun qabu. Dhugaa natti fakkaatu. Mucaa kana ammas taanaan hin argatta akkasiin jedhu. Nama si jaallatu loomiyyuu taanaan hin dhabdu kan kee dha taanaan si jaallatu. Sanummoo mucaan kun si fedhee waan meeqa dabarsee jira. Bu'aa bahii gidduu dabarsee mucaan kun si fedhee barumsa dhaabee si fedhee suusiin meeqa keessa galee si fedhee immoo suusii sana addaan kutee si fedhee immoo lafatti jirtu si barbaadaa ture. Guyyaa tokko kan inni mistira isaa baatee sitti matee fedhee immoo si dhiisa dhee yaadu. Wabii marraatti jireenya koo keessaa waan na gaaffisus akkasitti immoo miira koo dhoksee awwaalee kaa'ee gammachuu haadha koof jecha obbo gaarummaa fi toleetuun hin jenne ta'eeti baran sa'aatii kana Geediyoonii waan hin dhabu natti fakkaatu ture. Amma garuu miira koo sargee itti machuu hin dandeenye innis akkan jaalladhu hin beeku.
kana jedhee siif ibsuu hin danda'u. Garuu miiraan dhorsee awwaalee kaa'ee ture sun amma reefu natti dhaga'amaa jira. Natti dhaga'amuun isaas gatii waan tokko waan qabu natti hin fakkaatu. An baay'ee dhiphachaa jira dhugaati. Baqqattee yaadin boyin maal ta'eeti waan hunda isaaf dhiphiste koo dhukkubichi kan keetiif bittamne nama miidhaa jirtu tokko hin qabu. Kan maatii kee jireenya maatii kee dhiphachaa jireenya ofii keetii dhiphachaa waan meeqa dhiphachaa kanuma ofii kee duwwaaf dadhabsaa jirta bittamne. Tokko immoo waan inni yeroo darbinaan jedhe keessaa maal akka yaadadhutuun sitti hime baay'ee tokko si dhibe. Tarkaanfii kee utuun ofirratti fudhattee maal gochuu dandeessa jedhee na gaafatee ture. Yaaddeettaa utuu akkuma mucaan kun jedheeti ofiisaa irratti rakkoo tokko geessiseeti dhugaadha an danda'e nama keessan deema. Mucaan kun kana jedheef kana godhatte yaaddaadha. Gochuus dhiyeessuus danda'a. Sa'aatii sana miira haarii keessatti baay'ee gaddisiiseera. Yeroo sana waan sitti himaa ture yaadatta. Waan hamilee isaa cabsu waan baay'ee ittiin jedheera. Dhugaadha. Maaf yaades immoo hin jiru. Sanuma keessa darbee immoo si wajjin jiraamtu ammayyuu immoo waan si biraa deebi'ee hin fakkaatu. Wabii kamma maal akka goonu yaadaa jirtu. Xiqqaalaaf mana jiru dhaabatee baasee dhannee ilaallu laatadhee yaada. Anis kana yaadaa jira. Bakka inni yeroo darbe dhaabbatee eegituu deemnee ilaallee waan gaarii natti fakkaata. Achuma deemnee ilaallee furmaata tokko argachuu dandeenya yaada. Yaadatamti yeroo darbees bakka kanatti argeen ture gaafa mana barnootaa galaa ture. Arrammoo hin jiru. As hin jiru taanaan geedoon bakka biraa bakka deemee taa'u kun hin qabu beektamti. Shamma maal goona dungo maal godhetti yaaddatti? Ani hin beeku asii dhibee jechuun koo gonkumaa mucaan kun magaalaa kana keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Dungo maaf akkasitti abdii nama kuttati? Yookiin teenyee eegna maaf afaan darbaa softati? Waan inni taa'ee tokko iyyuu qabu. Mucaan kun lafa dhaqu tokko hin qabu. Deebi'ees immoo dhufuu danda'an si jechaa jira. Akkamitti akkasii taate geedoon ikkoo asii dhibeen beekumsi jechaa jira. Har'a garuu bakka kana hin jiru. Waan jalqaba taa'isnee kana booddee siin jedhee fi asii iddoo isaa akka tabdii kutachuuf deemuu danda'a iddoo kanaatti. Wabii ani hin beeku dhugaadhaan hin beeku baay'ee dhiphachaa jira. Siin si dhiphisuu fedhee dhibamuu danda'a mucaan kuni. Amma makka cannaqamtu ilaaluuf jedhee. Maal akkamitti jaalala dhugaanaaf qabataana amma haga kana dhiphadhu akkamitti taa'e. Sammoo yeroo darbe lammata taa'isnee lammata na nagartu jedhamniidha. Kanaaf fedhee deemuu danda'a siiti. Sin jechaan jira. Maaf na dubatu. Yeroo darbes waan inni qoosu natti fakkaate malee amma kanatti dhugaama garaa jabaate waan irraa fagaatu. Kunoo qoosaa miti ka. Amma immoo godhee miira akkamii akka isaaf qabdu hubachaa jira mucaan. Ani sirrii keetii. Amma kanaaf teenyee eegna moo akkam goona? Amma reefu naannootti dhaga'ama. Dhugaa qaba. Atis miira isaa yoo kanaan bira hubachuus waan diddee fi mucaan kun murtoo kana murteessita. Wabii hirra deddeebitee miira isaa naan hin jedhin. Situ balleessi kaa Waan keessa jiru beektaa turte. Ishama maal godhan teenya wayis hin deemu. Ani hin beeku hin deemu.